Abbabaan jedhama. Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa irratti daayirektoreetii misooma industirii aadaa fi aartii. Agarsiisni kun faayidaan isaa inni guddaan agarsiisa aadaa osoo hin ta'in agarsiisuma sadarkaa sirna gadaati. Gadaan keenyi an Oromoo ta'uurraan biyyaa ta'uurraan addunyaa ta'ee jira. Erga kan addunyaa ta'ee addunyaan hubatee beekuu qaba. Addunyaan isa argatee dubbisuu danda'u irratti gochisaa immoo dubbisaan alatti maal fakkaata? Akkamitti raawwata? Sirni isaa akkami? Kan jedhu sana akka inni ilaalee deebisee immoo kanarraa ka'uudhaan kunuunsuu akka danda'u, misoomsuu akka danda'u, guddisuu akka danda'u haala mijeessuuf inni kitaabarraa dubbifamu qofaan gahaa miti. Isatti dabalatee qabatamaa wanta jiru sana agarsiisuun faayidaa waan qabuuf kanaaf irratti hojjechaa kan jiru. Isa qofaa miti. Asitti iddoo argamu kanatti ardaa jira. Ardaan jiraa sun immoo gara fuulduratti misoomuu haalli itti danda'u haala mijeessuuf hin gargaara waan ta'eef dhimma kana haala kanaan raawwachuun irratti amanuun biiroon keenyi qabatamaa fi yeroo adda addaa irratti hojjechaa kan ture ta'uu fi gara fuulduraatti kan itti fufudha. Gadaan keenya yeroo dheeraaf Booranaa fi Gujii irratti yoo ta'e malee iddoo biraa irratti gadi kufee ture. Amma kaasaa jirra. Yennaa akka haaraatti illee yoo ta'uu baate yennaa akka calqabbiitti jalqabamu kana hanqinaalee tokko qabaachuu danda'a. Kanarraa ilaaluudhaan naannoo kanaa fi kan Booranaa kan jiru sun moodeela ta'a jennee yaadna. Isarraa ilaalanii kallattii qixa tokko ta'een sirni gadaa keenya eeggatee akka inni deemu faayidaa hawaasaaf uummataaf akka nus immoo dinagdeef ooluu danda'u uumuuf hin gargaara waan ta'eef isarraa akka isaan hubatan akka ilaalanii fi gara fuulduraatti akka irratti hojjetan kan isaan gargaaru waan ta'eefidha. Kanaaf akka irratti hirmaata godhame tokko kana. Qabeenya isaanii kana kunuunsuun barbaachisaadha. Kan kunuunsan immoo hubatanii ilaalanii garaagarummaa iddoo addaatti jiru kana walqixaan deemsanii akka inni misoomu gochuu gargaara waan ta'eef kanaaf naannoo kanatti kan hubatan kanarraa ka'anii walitti dhufuun mari'achuun wal deeggaruun sirna gadaa keenyaa kana misoomsanii guddisuun dirqama ta'a waan ta'eef haala kanaan akka irratti hirmaatu godhamaa jira. Haalli danda'uu danda'u ji'oogiraafii ta'uu danda'a, haala naannoo ta'uu danda'a, akkaataa itti dura gaggeeffamaa ture ta'uu danda'a. Kana maaliif ta'ee jechuu hin dandeenye. Akkuma sitti hime Oromoon kanaan dura iddoo iddootti wal beekee waliin jiraatee hin jiru. Walirraa fagaatee waan jiruuf iddoo tokko tokkotti garaagarummaan hin jiraata. Amma garaagarummaa sana dhiphisuudhaan akka inni qixa wal fakkaatee deemuu danda'u sana uumuun kaayyoodhuma sagantaa keessaa tokkodha. Kanaaf isa amma akka itti adda ta'u kana walitti fidanii moodeelii isa kam inni sirrii ta'e inni karaa qixiidhaan deemuu danda'u isa jedhu sanarra buusuuf gargaara. Kanaaf haala sanaan laaluun gaarii ta'a. Gadaan
uffatanii deemaniif illee hiika mataa isaa qaba. Hunduu faayii isaan uffatanii deeman hiika mataa isaa qaba. Kun sadarkaatti dargaggeessi kan jedhu waraana keessatti gahee kan bahu waan irraa eegamu gahee isaa kan bahu kun agarsiisa jiraati. Agarsiisa jira gadaa hojii isiniif agarsiisaa jiru waan ta'eef kuusaa, raadaa, gadaa, baatuu, yuuba. Amma waggaa waggaadhaan gochuu jalqabneerra miti. Amma garuu idileessuu barbaada. Idileessuu akkamitti dandeenya sitti fakkaate agarsiisa qofaadhaan utoo hin ta'in kan idileeffamu mariidhaan yaada wal gargaaruu danda'u kennuudhaan moodeelii jiru sana tokkorraa fuudhanii isa kaanitti barsiisuudhaan beeksisuudhaan akka inni wal hubatu akka inni wal argatu gochuun dirqama ta'a. Isa keessaa amma fakkeenyaaf mariin boruuf iftaan gaggeeffamu kun kan ilaallata. Akkam gooneeti walitti dhufnee sirrii isa ta'eef moodeela isa ta'e sana akkamitti baasuu dandeenya. Hanqinaata jiru akkamitti haqnaa. Cimina jiru immoo akkamitti gabbisnaa. Safuudhaan, duudhaadhaan, haala kanaan akkamitti deemuu dandeenya kan jedhu sana irratti mari'atanii qixeessaa akka deeman sadarkaa kanatti marii tokko qopheessinee jirra. Isaan akkasii kun waggaa eeguudhaan itoo hin ta'in yeroo yerootti hojjetamee hojiirra ooluu kan danda'u qabu idileeffamee akka itti deemuun kan isarra jiru ta'uu isaati. Ergaa ni qabu. Sirni gadaa kun akka nuti ilaallutti miti. Qabeenya Oromoo isa guddaadha. Kan Oromoon ittiin beekamudha. Eessatti? Biyyatti, addunyaa irratti. Beekumsa xabboo isa calqabaa Oromoon qabdu waan ta'eef hundi keenya bakka jirrutti kunuunsuu mana barumsaa keessatti yuunivarsiitii keessatti waa'ee dhimma kana laallatee barumsa kennuu hubachiisuu hundumtuu immoo inni fudhatu immoo sirriitti irratti hojjechuu fi waldeeggarsaaf gargaarsaan itti deemuun isa guddaa fi isa barbaachisu waan ta'eef hundumtuu kunana baduuti hin ta'in hundumtuu waltumsee irratti hojjechuu akka qabu dhaamsa koon barbaada. Kan hundumtuu dhaamsa koon dabarsaa hundumtuu immoo kanarratti waltumsuu qaba. Keessumaayyuu yuunivarsiitii Bulee Horaa ammaa kan Bulee Horaa kanarratti galateeffannaa. Yuunivarsiitiin Bulee Horaa dipaartimentii mataa isaa danda'e gadaa kan qoratu dhaabee jira. Sirna kanas immoo nu wajjin ta'uun qopheessee jira. Warri kaanis akkuma kanaan irratti hirmaachuudhaan guddina gadaa keenyaaf akka gara fuulduraatti hojjetan dhaamsan dabarsaa kanuma jechuun barbaada. Ulfaadhu atis.